Oduu Gammachisa Baga Gammadan namni kaardii maatii keessaniif biyyatti erguuf yookiin guutuuf barbaadan kaardii sawaadhaa riyaala 20 yuuroodhaatti ergitan kaardii Itoophiyaadhaa 200 maatii keessaniif biyyatti erguuf yookiin guutuuf dandeenya. Kaardii qofaadhaa miti namni shabakaa yookiin neeta ija tokkodhaa maatii keessaniif biyyatti guutuuf yookiin hidhuuf barbaadan kaardii sawaadhaa riyaala 50 yuuroodhaatti ergitan neeta ija tokkodhaa yookiin shabakaa ija tokkodhaa maatii keessaniif biyyatti guutuuf dandeenya. Wanti isin irraa eegamu kaardii sawaatii fi lakkoofsa maatii keessaniidhaa kan biyyaadhaa kan irratti kaardii yookiin neeta guutuuf barbaadan qofaadha WhatsApp irratti nutti ergitan jechuudha. Lakkoofsa WhatsApp keenyaadhaa duwwaa 5 duwwaa 123 lakkoofsa WhatsApp kanaatiin kaardii sawaatii fi lakkoofsa maatii keessaniidhaa kan irratti kaardii yookiin neetii guutuuf barbaadan qofaan irratti ergitan jechuudha. Nu immoo isin gaafannee fedha keessan irratti hundoonne neeta guutuuf yoo barbaadanis kaardii guutuuf yoo barbaadanis guunnee fi akka guunneef ammoo waraqaa ragaadhaa fatuuraa yookiin darrasanyi yeroo sanitti deebifnee isiniif erguu dandeenya. Isinillee ammoo bilbiltanii gaafachuu dandeessan. Egaa daawwattoota kiyyaa karaan kun karaa baay'ee tokko bareedaa ta'edha. Waan kana hundi keessanuu itti fayyadamaadhaan isin jaa akkasuma karaa warra biyyaadhaa illee ittiin gargaaruu dandeessanidha jechuudha. Waan kana akka namni baay'een argee itti fayyadamu viidiyoo kan laayik share gochuun dagatinaa waan hordoftaniif galatooma.